gaa'ela keessattuu barbaachisaa qarshiin baay'ee barbaachisaa laal. Maaliif jennaan namoonni baay'een erga gara gaa'elaatti dhufanii booda jireenya chaalenjii isaan gochuu yeroo jalqabu wanti isaan itti xiyyeeffatan sanyii isaanii gadameessa haadhaa keessaa akka inni hin baanetti itti fufanii dhiiga dhangalaasuu jalqabu murteessu. Maaliif jennaan hamma kana godhannutti nuyi mucaa godhachuu hin qabne waan jedhanii fi ciisicha gaa'elaa booda haati manaa namichaa qoricha gaditti nyaachuu jalqabdi gadameessa isheetti. Namoota baay'eetu kana amma seene gorsaaf gara keenya hin dhufu hedduu isaanii argaa oolla waan ta'eef. Yoomillee wanti isin gochuu qabdan isa jalqabaa Waaqayyoon nuun warra keenya abdatee miti kan inni gara dachee kanaa fide. Mucaa keessanis isiniin abdatee gara dachee kanaa fida miti Waaqayyo. Karoora keenyaan ala mucaan dhalatu yookaan mucaan dhalattu jiraachuu dandeessi. Karoora Waaqayyoon ala garuu sanyiin keenya inni bishaanni walitti dabalamee dhiigni nama ta'uu hin danda'u. Karoora Waaqayyooti sun hundumti isaa waan ta'eef waa'ee sanyii nurraa dhalatuuf utuu mucaan hin dhalatin gadameessa haadhaa keessatti mucuree hin ta'in dhiphachuu fi jalqabuun nurra hin jiraatu. Yaaduu fi qabna dirqama biyya Ameerikaatii doolaara lafa keessee fi raatteetu godhatta. Yurooppii akkasi biyyoota gurguddatanii akkasi. Birrii ammasii mucaan koo ittiin sadarkaa kanarra gahuu qabu hammasiin lafaa qabattee ergaa faayinaansiin kee ilaalamee booda kanatti mucaa godhachuuf dhattee iyya margattu. Biyya keenya immoo hamma danda'an godhatuyyuu badaa rakkoon hin jiru. Yooma sodaatan irraan kanaaf. Kanaaf garuu wanti isin dagachuu hin qabne wanta nuyi walitti harkisuu qabnu miti. Gaa'ela keessatti maallaqa haalaan nu barbaachisaa hin qabnu yoo ta'e garuu isa nu ittiin maseenummaatti hafuu qabnu sababa ta'uu qabu. Jedheen dubbadha. Yaadiin jedhee isin eegaleera deema yaadaa. Hariiroo jaalalaatti milkaa'u. Hariiroo jaalalaa milkaa'aa qabaachuuf gaa'ela milkaa'aa qabaachuudhaaf shoorri maallaqaa. Shoorri maallaqaa akkamii namoonni immoo addunyaa jaalalaa rileeshnshiippii keessatti yookaan gaa'ela keessatti erga walitti dabalamanii booda milkaa'uu hin danda'u gaa'ilaan haalaan milkaa'uu danda'u. Aneessaa ka'een milkaa'uu jalqaba jedhee yaadaa jira beektu lafan fuudhu tuqaan irratti gaa'ela godhadhe kaaseenii eebbi koonni guddaan burqaan isaa bana jedhee namanaa jira. Dhugumas immoo akkasuma ta'a. Maaliif jennaan amanaan jira waan ta'eef. Wanti nuyi amanne jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa akka nu uumu isin hundumtuu waan beektaniif diteeliin dubbadhu kanarratti. Akkamitti immoo achi jalqaba burqaan eebba koo achitti banama afaansaa annan eebbifama gaafa gaa'elatti seenu itti yaaddaa yoo naan jettan waan gabaabaa tokko nu isinitti himaa. Haati manaa koo waan fudhattee anatti dabalamtu tokko qabdi. Isheen rakkistuu koo utuu hin taane gargaartuu kooti nana mana sana. Gargaartuu koo taatee anatti dabalamtee anis akka gargaartuu isheeti. Ta'ee of amansiisee walitti dabalamne irra taanaan wanta kaleessa harkisee lafaa fuudhuu dadhabe ishee wajjin garuu salphaatti akka hin danda'u beeka. Maaliif jennaan nama karooraan jiraatudha. Karoora kootiif wanta kaleessa yaalee dadhabee gaafa isheen natti dabalamtu salphaatti xumuruu akka dandeenyuun dhibba keessaa dhibba guutuu amana. Kanaaf milkaa'insi waadaa akka achi jalqabu akkasiin shakkii hin qabne abdiin qaba. Karoora qabaadhaa. Si'a baay'ee nan gaafadha keessumaa hiriyooti koo umurii dargaggummaa irra warri jiran rileeshnshiippii keessa ijoollee jiran hedduu isaanii gara koon dhufu waan ta'eef geggeessummaa irras waan an tureef wanti ani isaan na gaafatanii inni guddaan yoo jiraate jireenyi erga rileeshnshiippii keenya kanaan booda jireenya akkamii akkasii jiraachuu barbaadna akkasii jiraachuu barbaadna baay'ee namatti tola karoora qabaachuu qabna. Namoonni baay'een rileeshnshiippii keessa jiraachuu isaanii wal arganii hidhii walii arraabuu isaaniitiif rileeshnshiippiitti jirrase. Wal arganii akka wal jaallatan irra deddeebi'anii walitti himuudhaaf wal jaalalatti jirrase. Gara xumuraatti fidaan jira ishee kana naa qabadha. Garuu rileeshnshiippiin keenya addunyaa nuyi keessatti arginee wal ammannee miira ta'e miira nutti tolu wayii tokko keessa gallee hidhii walii arraabnee gallu sana miti. Sana miti rileeshnshiippiin keenya. Waa'ee kaleessa keessanii waliin gaafanne yoo ta'e dhugaa isaan isinitti namoonni rileeshnshiippii waa'ee kaleessa keessanii dhiiftanii har'a keessanitti gammaddanii boriif immoo walii wajjin karooran qabdan taanaan warri rileeshnshiippii keessa jirtan akkasumaan qilleensa ari'aa jirtu waan hiika hin qabnetti jirtu. Maanni karoorri kenna? Isa jalqaba. Akkamitti milkaa'amaa dhala? Rileeshnshiippii keessa gaa'ela keessa akkamitti milkaa'ama? Rileeshnshiippii keessan keessatti milkaa'uuf isa jalqabaa wanti isin gochuu qabdan karoora keessa walitti dabalachuudha. Gaafa karoora qabdiif hin qabdu ishee. Hin qabdu yoo ta'e ofii keetii akkatti karoora baafattetti. Yoo immoo isatu hin qabu ta'e ofii keetii karoora keetti himi. Karoora immoo akkamitti akka inni baafatutti himi. Karoora kana booda waliin
kophaa keessanitti karoorrisin milkeessuuf tattaafattan jira waliin karoorrisin survive gochuuf milkeessuuf hojjettan immoo waan jiruuf karoora keessan kan waliin kan dhuunfaa keessanii immoo dhuunfaa keessaniin hin qabdan lafaa taanaan karoora akkamii gaaffii guddaan isa kana karoora akkamii yeroo dheeraa kan na fudhatu garuu daqiiqatti kana keessatti isinitti mee fixuu kana hin dandeenye gabaabsee immoo isinitti himin biran darbine karoora akkamiiti gara fuulduraatti jireenya akkamii jiraachuu barbaadda maanni wanti ati hojjedhee baay'ee milkaa'uu danda'a sarvaayiving godha jireenya dachee kanaa jettee wanti ati yaaddee beektu baratteetta garuu jireenya bizineesii dhaan walitti hidhamee jiraachuu barbaadda moo kan itti fuftee barumsa kee fooyyessitee hojii biraa hojjechuu barbaadda wanti ati ta'uu barbaaddu waan jettee yoo ishee gaafattee sitti himti kana booda wanti ati ittiin ishee gargaaruu qabdu wanta isheen ta'uu sana qabdu sanatti hamma dandeesse gara fuulduraatti ishee puush gochuudha isa puush gochuudha wanta inni ta'uu barbaadu sanatti inni milkaa'e taanaan si milkaa'e waan ta'eef isheen milkoofte taanaan situ milkaa'e waan ta'eef namoonni baay'een yeroo dubbii kanatti dubbadhu gaaffiin qaxxaamuraa isaan deebisanii na gaafatan gargaaree deggeree fidee iddoo tokkoon ishee ga'ee yoo isheen na dhiistee deemte silumaa kan kee miti haadha manaa namaa immoo fuudhuu hin qabdu baga deemte garuu wanti ati ittiin satisfaayi taatee ofii keetii baay'ee gammaduu qabdu baga namni ati jaallattu tokko harka kee keessatti guddatee kan nama guddatee tokko ta'e baga namni mucaa dubaraa ati jaallattu tokko jaalalati ittiin ishee tiriit gooteen guddattee kan nama kan biraa tokko taate baay'ee gammaduu sirra jiraata baay'een keenya ani barsiisaan ture erga barsiisee iddoo ta'e tokkoon ishee ga'ee booda na dhiistee nama biraatti heerumte nan ajjeesa afaan nama hedduun nagaa yeroo baay'ee jiraachuu hin dandeessu isaa wajjin namoota jedhan isinitti immoo kun gowwummaa sanumaati maaliif jennaan jaalalli na ajjeesu yoo sinuma miira keessa turte ta'e ajjeesuu dandeessa miira yoo ta'e gaafa hidhii ishee kana ilaaltu fuula ishee keessa ilaaltu gaafa iddoo ciisichaa dhaqxan yookaan wanti ta'e tokko gootan qofa wajjin gammadaa turte ishee wajjin taanaan inni miira ture waan ta'eef fudhattee ajjeesuu dandeessa waraan ta'e hin jaallatta yoo ta'e garuu jaalalli isa jalqabaa kan biraan immoo tokko jira icitii suurrii icitii wayii yookaan viidiyoon icitii wayii isaan gidduu jira yeroo rileeshinshiippii keessa jiran erga gargar ba'anii booda isheen durbaasisatti nasbokkaati inni dhiiraas bukoo keen bakkeetti baase jaalalli hin salphisu silumaa miira ture yoo ta'e garuu salphisuu dandeessu maaliif jennaan macaafa qulqulluu jedha jaalalli iddoo salphinaan ijaajju iddoo salphinaan naafu jaalalli waan isatti tolu qofa hin yaadu maal malee waan nama tole jaallatanittis tolu malee akkas taanaan kan koo ta'uu qabdiif qofaaf kan koo ta'uu qabaa qofaa fi wanti nuyi goonu hundumti isaa jaalalarraa kan dhufe tun taane miirarraa waan dhufeedha sun immoo kompiliitilii jaalala keenya kaleessa faallessee diina nama nuyi kaleessa jaallannu nu gochuu hin qabu karoora keessan erga walitti maxxanii booda walii wajjin wal deeggartanii tattaafachuu jalqabdanii jennaan wanti isin hin milkoomneef hin jiru gaa'ila keessattis gaa'ila keessatti milkaa'insa wanti nama dhowwu inni jalqabaa rileeshinshiippii keessa utuu jiranii soba ol sobaniidha wanta kaleessa ati mana jira jettee dhuftee manaa dhabdeetti taanaan achi jalqaba gaaffii naadha manaa ga'e achi jalqaba waan kaleessa fudhadhee dhufee sitti dabalama jettee fudhattee abbaa manaa kee bira hin taanaan gaaffii abbaan manaa kee galgala utuu iddoo ciisichaan dhaqin ittiin si caqacaquu hundumtuu erga walitti dallantan yaxxanii birdi libsii tokko jalaa addunyaa gargarii keessa bultan akkasiin bultan kan isin godhu asii jalqaba maaliif jennaan tasumaa lafa somni jiru nagaan hin jiru tasumaa lafa somni jiru gammachuun hin jiru tasumaa lafa somni jirutti walii galteen hin jiru gara xumuraatti namni gaa'ila qabu nama gaa'ilatti hin seenin caalaa milkaa'uu danda'a jedheen yaadaan ishee kana naa qabadha maaliif jennaan achiin jalqaba ofii kootiyyuu milkaa'insa isiniin jedhee isa jalqaba akkuma sila isiniin jedhee waan kaleessa qofaa kee hin dandeessa nama gargaartuu sirrii gargaaraa sirriitti yoo dabalamte tokko kana inni lammaffaa immoo qabxiidhumaan irratti dubbadhuudha kun suuta na hordofaa inni jalqabaa waan kaleessa hin dandeenye dandeessa gargaartuu sirrii yoo argatte gargaartuu jedha macaafi qulqulluun haadha manaaf abbaa manaa waan ta'e abbaa manaanis gargaaraa jedha waan ta'e waan kaleessa qofaa kee hin dandeenye dandeessa wasaasaa dhagaa illee waan ta'eef waan kaleessa qofaa ishee hin dandeenye gam tokko yerootti qabduuf dandeessi waan kaleessa qofaa kee hin dandeenye gam tokko yeroo isheen siif qabdu dandeessa kanaaf inni macaafni qulqulluun lama qofaa ta'uurraa lama ta'uun gaariidha inni tokko yoo kufe inni tokko qabee waan kaasuufi jedha diteeliin dubbadhu kanarratti inni lammaffaa immoo konfiidensii keetu hamma dur qabdu irratti dabalama
Maaliif jennaan nama qaba ittee himattu tokko jireenya kee qiyaa qabda. Keessumaa wal jaallattu, wal hubattu, waliif yaaddu taanaanii bakka konfidensii kee guutummaan guututti dabalama. Erga ishee ofitti dabaltee booda waan kaleessa gochuu hin danda'utti yaadaa turte gochuu akka dandeessutti amanuu jalqabda. Kanaaf sanaaf nu gargaara. Qabxii inni dhumaa ani sadaffaa irratti kana irratti isinitti akkamitti milkaa namni gaa'ilatti erga seenee jedhu karaa gaa'ila isheetii duukaa wanti ishee duukaa wanti dhufu jira eebbi keenya nu duukaa wanti haadha manaa keenyatti dabalamu jira. Maatiin keenya kana keessatti nu deeggiru yaada nu kennu. Isa isaan booda hojii milkaa'aa ta'e tokko hojjennaan wanta akka nu hin guddanne nu godhu waan hin jirreef namni gaa'ilatti seeni warra ittiin seenin caalaa milkaa'oo taa'een abdadhaanii asuma irratti hin xumuraa yeroo biraa deebinee wal argina abdiin qabaa. Inni biraan hojii gaarii ijoolleen michuu tiibii jalqaban kana deeggira. Qarshii kennuu fi dhiisuu dandeessu. Garuu sabiskiraayib gochuun utuma viidiyoo isaanii sana ilaaltanii akka rahattaniin wanta viidiyoo ittiin ilaalaa jirtan kanatti wanti isin dabaltan hin jiru. Gajjellaatii waan sabiskiraayib jedhu wayitu jira. Beektuu argaa jirtuni ishee maxuqaa fi wanti isin dabaltan baasii isin baaftan waan hin jirreef. Ulfaadhaa hojii gaarii jalqabdan kanatti jabaadhaan jedhamichi tiiwiidhaanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u waadaadhaanii nagaatti naa jiraadha. Egaa deebinee dhufneerra. Daawwattoota keenya qophii keenya irraatiin hedduu akka barachaa jirtanii hedduu akka itti gammadaa jirtanis abdii guddaa qabna. Egaa barumsa gurguddaadha kan barannee deebine. Egaa waadaan ergaa gurguddaadha kan nu dabarse. Baay'ee kan jireenya namaa jijjiiru maallaqni akka barbaachisu gaa'ila keessattis akkasuma hiriyummaa keessatti maallaqni akka barbaachisudha kan inni tuttuqee. Inni kan biraan egaa namoonni qarshii fedhanillee akka hiriyummaadhaan qarshii fedhanii akka isaanii gaa'ila isaanii hin diigneedhaan kan inni tuttuqee jiru. Mata duree irraa qabannee dhiyaanne irratti barumsa isiniif dhiyaate kanarraa barumsa guddaa akka argatan abdii guddaa qabna. Egaa ergaa guddaadha kan darbaa jiru. Innis kanumarraa ka'uuniti namoonni qarshiif wal akka hin fuune akkasumas immoo gaa'ilatti seenullee akka hin sodaanne ergaa keenya guddaa dabarsina. Egaa daawwattoota keenya gaa'illi jireenya dhala namaa keessatti wanta baay'ee murteessaa akka inni ta'e hubattaniitu jennee yaadna sagantaa keenyarraa. Akkasumas immoo namoonni qabeenyaa sababa godhachuudhaan gaa'ilatti seenuu dhiistanii hiriyummaadhaan yeroo keessan balleessaa jirtan yoo gara gaa'ilaatti dhuftanii yoo hariiroo gaa'ilaa milkaa'aa ta'e yoo horattanii qabeenyaa ga'aa ta'es horachuu akkasiin dandeessan sagantaa keenyarraa hubattaniitu jenneetti kan nu yaadnu. Kaayyoon keenya inni guddaanis egaa isa kanadha jechuudha guyyaadha. Egaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaannee kanuma fakkaata. Qophii kanaan kan isin faana ture ani yaadattee malaakuu akkasumas margee tasfaa ta'uun isin faana turre. Egaa yuutuubii kana sabskiraayib, laayik, sheer gochuun koomentis gochuun yaada keessan nugaa qeeqa kan qabdanillee nu qeequu dandeessu nu gorsuus dandeessu jenna. Akkasumas namootni jaalallee keessan sarpiraayis gochuu barbaadan akkasumas hiriyaa keessan sarpiraayis gochuu barbaadan lakkoofsa asirratti argitan kanaan nu quunnamuu dandeessu. Kun immoo hatattamaan isin bira geenyaa isin jecha yeroo biraa qophii kabraa amma qabannee wal arginutti nagaan nuuf turaa isin jenna.